Namni bakka ka'e hin beekne yookaan hin yaadanne bakka gahuudhaaf fedhu hin beeku. Bakki irraa ka'an bu'uura bakka gahuudhaaf yaadameeti. Bakki namni tokko irraa ka'u, bakki wanti tokko irraa maddu, bakki yaadni tokko irraa jalqabu, deemsa yookaan karaa bakka gahuuf tilmaamameetiif geggeessaa, qajeelchaa fi sirreessaadha. Namni nagaan rakkoo yookaan yaaddoo tokko malee taf jedhee lafaa ka'ee karaan qabatu. Haa ta'u iyyuu malee sababumtii yookaan rakkoon jiraate qofaaf ka'amee qeen ofii gadhiifamee hin deemamu. Jalqaba rakkoon yookaan sababa deemsaaf isa kaasu qabaachuu qaba. Namni kan inni mana yookaan biyya isaa dhiisee bahuuf sababa yookaan rakkoo adda addaarraa ta'uu mala. Namni beekaanee fi hubataan sababii yookaan rakkoo isaatiif kan bakkuma jirutti furuu danda'u yookaan argachuu danda'u yoo ta'e bakkuma jirutti furachuudhaaf carraaqa malee dadhabbii kabiroo ofirratti dabaluudhaaf namni qeesaa gadhiisee hin deemu. Namni kamiyyuu hanga humnaa fi dandeettiin isaa kenneefitti karaa salphaa baasii xiqqaa dadhabbii yaraadhaan rakkoo isaa jalqaba furuuf yaala. Yoo irra deddeebi'ee yaalee furmaata argachuu dhabe ammoo naannoo isaa gadhiisee irraa achi fagaatee deemuudhaan mala iyyaafata, mala dhahata. Malli inni iyyaafatuu fi furmaati inni soqu rakkoo yookaan sababa jalqaba manaa isa baaseeti malee waan karaa irratti argeef yookaan dhagaheef ta'uu hin qabu. Namni baay'een kan inni akka baheetti hafuuf yookaan bakka tokko hordamee kan dhaabbachuuf yeroo hedduu sababa yookaan kaayyoo isa jalqaba ka'eef fi kallattii irra ka'e yoo irraanfate yookaan wallaalee yeroo jedhudha. Yookaan ammoo kan waan biraan karaa irratti gowwoomfame yoo ta'edha. Nama akkasiitti waa hundi bitaatti gala. Daandiin hundi karaa isatti fakkaata. Takka achi deema, takka ammoo as deebi'a. Utuma galagaggaluu bakka gahuuf ka'e utuu hin gahin turtii keessa bakkuma ka'eyyuu irraanfatee sababuma dura ka'eef haasa'aa bakkee keessatti hafa. Seensa kana waantan kaaseefan qaba. Har'a Ob.Leenco Lataa waliin gaaffiif deebii godha. Ob.Leencoon qabsoo bilisummaa Oromoo dhaaba politikaa akeekaa fi kaayyoo siyaasaa ifaa sirna jaarmiyaa beekamaan akka hoogganamee geggeeffamuuf warra bu'uuressee fi achumaanis hoogganan keessaa isaan gafaati. Addi bilisummaa Oromoo bara 1976 yeroo akka jaarmiyaa siyaasaatti hundeeffamu hoogganoota muummee 5 filate. Hoogganoonni 5 kun Humanitarian Command jedhamuudhaan beekamu. Murtii fi hojiin dhaabichaa hundi kan geggeeffamu ajaja hoogganoota kanaatiin. Namoota sana keessaa kan har'a qaamaan nu waliin jiran Ob.Leenco Lataa qofadha. Yeroo sana qonnii Ob.Leenco Lataa barreessaa yookaan sekireetarii dhaaba waliigalaati. Akka sirna aangoo warra politikaa warra bitaa yookaan warra revolutionariitti waan hunda kan qindeessuu fi hojii guyya guyyaa kaa hordofu sekireetarii dhaabaati. Kana jechuun hojii fi yaada dhaaba keessa jiru hundi osoo sekireetarii bira hin gahin kan ba'u hin jiru jechuudha. Egaan akkuma qotee bulaan midhaan facaasee hanga haamu yookaan galchuu waan gochuu qabu mi'aa fi yookaan meeshaa isaa barbaachisuu fi yeroo isaa qajeelchee beekutti Ob.Leenco Lataas siyaasa jalqaban xumurri isaa maal akka fiduuf ta'e karaarra deemamuu qabuu fi maaltu akka godhamuu qabu yeroo adda addaa nutti himaa turaniiru ammas nutti himaa jiru. Gaaffii fi deebii keenya har'aa keessattis wanta isaan waggoota 10 fuuldura barreessanii fi dubbatan tokko tokko kaafnee haasofna. Wal yaadachiifna. Namichi jalqabe xumura isaas beeka. Yaasoo giddaa ofiif jette mi'aayii yoo kana achi dhagaadha jedhanii si gatu jedha Oromoon. Amma gara walgassa yookaan gaaffiif deebii keenyaatti ceena. Turtii gaarii nu wajjin. Ob.Leenco yeroo keessan qaalii kana nuuf kennitanii waan aduu waliin gaaffiif deebii nu wajjin gochuudhaaf nu hayyamtaniif guddaa galatoomaan jedha. Atis waan na afeertiif galatoomiin jedha. Haa ta'u gara gaaffii kootiittan ce'a. Haala yeroo ammaa biyya keenyaa fi saba keenya keessatti mudachaa jiruun irraan isin gaafachuu barbaada.
yeroo ammaa kana gama tokkoon ummanni keenya waan abdii godhatee afuura baafataa jiru fakkaata. Gama biraan immoo mootummaa isuma simbushaa jedhuntu irratti duula banee waraanaa jira. Haala kana akkamittiin ilaaltu isin? Haalli Itoophiyaa waliigalaa sana keessatti immoo haalli Oromoo sadarkaa murteessaa irra gaheera. Qabsoo guddaatu deemaa jira. Qabsoon kun gariinsaa mootummichuma keessatti deemaa jira. Itoophiyaan yookaan Oromoo wajjin araaramtee mirga Oromoo kabajjee mirga Oromoodhaaf malu kennitee fi qooda Oromoodhaaf malu beektee fi nagaadhaan jiraatte. Kana gochuun immoo waan biraa miti federeeshinuma amma jiru kana dimokiraatessuudhaan akka inni sirnaan hojjetu gochuudha. Yoo kana kun didame immoo yoo kana ittisuun itti fufe immoo malli biraan jiru Itoophiyaan diigamti. Kanaaf gama tokkoon humna lamatu wal lolaa jira. Humna jijjiirama fiduu barbaaduu fi humna jijjiirama dhorkuu barbaadu. Kun lachuu mootummichuma keessa jira. Humni jijjiirama fidee biyyicha tasgabbeessuu barbaadu uummata Oromoo wajjin hiriiruu barbaada. Humni jijjiirama ittisuu barbaadu immoo humna achi keessaa Oromoo wajjin hiriiruu barbaadu kana laamsheessuu barbaada. Qabsoo kana deemaa jira. Ji'oota keessatti adda bahaa yookaan biyya Itoophiyaa Oromoon mirga guutuu keessatti qabu, mirgi saboota hundaas keessatti kabajamu, kan tasgabboofte, kan humnoofte taati yookaan gara diigamaatti deema. Kana mul'atu. Tole Ob.Leenco baay'ee bal'inaan itti adeemna isa kana natti fakkaata. Gaaffii koo keessaa hedduun qaba. Haalaan amma kaase gaaffii koo keessatti waan uummataa irratti uummanni waan hafuura baafatee abdii godhachaa deeme abdii isaa sana gama tokkoon inni kun immoo mootummaan gara sanaan ta'eera. Amma sochiin ummaticha warri bushaa jiranii OPDO immoo gama tokkoon sochii haaraa fakkaatanis. Mee haala sochii sana sochii OPDO'n geggeessaa jiran godhaa jiranii kana immoo akkamitti ilaaltu? Ani OPDO ka hoogganaa ka OPDO dhiibaa jiru amma qabsoo uummata Oromooti. OPDO'n yookaan uummata Oromoo wajjin dhaabbachuu yookaan warra dura isa uume wajjin dhaabbachuu filmaata hamaa kana keessa seenanii jiran. Humna lamatu OPDO gamas yookaan gama kana harkisaa jira. Uummanni Oromoo gama tokko harkisaa jira. Warri ittiin biyya bulchuuf OPDO tolfatan immoo gama biraa harkisaa jiru. Qabsoon kun itti fufee jira. Qabsoon kun bifa biraas qaba. Innis uummata Oromoo madeessuudhaan, uummata Oromoo salphisuudhaan akka innis OPDO irraa abdii kutatu, OPDO'nis uummaticha irraa abdii kutatu gochuu irratti hojjetamaa jira. Kana dhibdeen biyya sana keessatti belbelee mul'achaa jiru. Tole, kanumaan wal qabatee haalli yaaddessaa fi yeroo ammaa kana belbeltuu ta'ee uummata keenya mudataa jiru tokkotu immoo jira kanumaa waliin. Mootummaan milishoota karaa Sumaalee kana ijaareen uummata irratti duula geggeessaa jira. Uummata lafaa biraa buqqisuu, uummata jireenya dhorkaa jira. Haala kana akkamittiin ilaaltu kun furmaata maalii fida gara fuulduraatti furmaati isaa maali jettu? Oromoon jireenyitti hadhooftee
jiraachuudhuma dadhabee akkuma durii sana gabrummaa jalatti waan ture naawayyaa akka inni jedhu gochuu jiilchuufi kan irra duulamaa jiru. Jireenyi isaa ka durii caalaa akka hadhaa'u gochuudhaan isuma durii sana isuma gabbaree jiraadhu sana wayyinnaa laataa akka jedhuuf kana godhu na fakkaata. An akka sun hojjetamoo natti hin fakkaatu. Maaliif ummati kun abdii kutateera. Jireenyis du'a, du'is du'a. Akka jiraatti osoo jiranii du'aa ta'urra du'aniituma obbaafachuu wayya. Kana hubateera ummati Oromoo. Kana hubatee qabsaawaa jira. Kanaaf wanti qabsoo Oromoo ka amma deemaa jiru kanaan duraarraa adda taasisu ummanni Oromoo sodaa du'aa injifate. Ummanni sodaa du'aa injifate immoo eenyullee gad isa qabuu hin danda'u lammata. Kanaaf yookaan immoo faca'aa yookaan mirga ummata Oromootu guutama. Hayyee ammas naannuma sanarra tochoo nagaa yeroo haalli yeroo ammaa kanarratti dubbanna waan ta'eef wanti walumatti hidhataanatti fakkaata haalli amma keessa jirru kun. Sana dura garuu waan tokko ni jechuu barbaada. Yeroo tokko 2014 ta'uu 15 ta'uu gaaffiif deebii tokko sagantaan televizyiinii wayii isin gaafannaani eenyunni ummata kana biyya keessaa hoogganaa jiru jettu dhaabi keessan ODF keessa jiraa hoo jedhanii isin gaafannaan lakki keessan jiru garuu nuti yaada maddisiisna yaada sana immoo ummati fudhateetu ittiin hoogganamaa jettanii turtan. Dhuguma immoo gaafa jedhamu amma yaaduma OPDO'n kan inni dubbataa jiru amma yaaduma ODF yaaduma isin kanaan dura dubbachaa turtani. Wanti kun akkamittiin ilaaltu isin? Ilaa gaaffii sana yeroon gaafatame sochii biyya keessaa belbelaa ture sana anatu hoogganaa jira jedhamuu dhaabonni jechuudhaan hooggana sochii yeroo sana deemaa ture ittiin of moggaasuu barbaadu turan. Sun qajeelaan turre. Nuti dorgommii sana keessa hin jirru. Dorgommii nuti keessa jirru abbaa fedheenuu haa ta'u mirgi Oromoo of fuuldura tarkaanfachuudha. Kana karaa dandeenyuun hin gumaachina. Garuu sochii biyya keessaa ka ammaa kana eenyullee hoogganaa hin jiru. Ummatichatti of kakaasee aariin isa gubee salphinni isa gubee lafaa ka'ee wal ijaaree bifa takkaan mootummaan hin yaadiniin qeerroo tolfatee foollee tolfatee bifa garagaraatiin ofiisaatii socho'aa jira. Waaltaa hin qabu, waan walakkeessa ta'e tokko hin qabu. Mootummaas ka galteesse isa. Osoo waan inni bakka itti waal ta'e tokko beekanii bakka waal ta'e naqanii dhawu. Amma bakka dhahanis hin beekan. Kana ummatichi amma dhaabuma mootummaa keessa jiru, Oromootu mootummaa keessa jiru fudhatee akka hoogganaatti of fuuldura qabaa jira. Hoogganni kunis haala irratti hundaa'a. Haala yoo isaan mirga ummata Oromoo guuchisuu irratti kan itti fufanii hojjetan ta'e hin fudhata hooggana isaanii. Yoo kun akkuma durii isaaniitti yoo deebi'an garuu ummanni Oromoo alatti isaan dhiisa. Kophaa hafuu ummata isin qabaatanii jaalleewwan isaanii warra wajjin waggaa 26 biyya keenya bulchan isin qabaatanii dirreetti hin saaxilamu. Kanaaf bifa kanaan qabsoo bifa haaraatu as bahe. Akkitti ilaallu, akkitti hubannu haaraa ta'uu qaba. Isuma durii isa beennu sana namni hammi tokko wal gahee balbala cufatee hiccitiidhaan mari'atee mala garagaraa baasee hojjetu sana miti. Ifatti hojjetamaa jira kun. Hedduu gaariidha. Asumatti dabaleen waan tokko waan mataa koo keessa dhufe isin gaafadha yookaan yaada keessan itti dabaltu. Amma uummanni biyya keessaa hin haasa'a akkuma gaafa bara 1991 addi bilisummaa Oromoo biyya galee yuufooriyaan sun waan jiru fakkaata gaafa miidiyaa adda addaarraa gaafa ilaallu.
Haalli akkasii kun immoo hoogganootuma ni dogoggorsiisa yeroo tokko tokko. Muuxannoo adda bilisummaa Oromoo irraa ka'anii warri amma bulchaa jiran uummata fuuldura deemnaa jedhanii uummaticha hoogganuudhaaf deeman maal godhuu qabu jettu. Akka haalli sun hin mudanne maalii fi muuxannoo irraa waa baratamuu qaba waan ta'eef. Badii nuti hojjenne akkan hojjenne. Sunis hoohooyidhumaan obsobanii isa irratti hundaanii sagantaa baasu. Sagantaan waan bilchaataa ta'uu qaba. Hojii kan adda qoodachuu qaban. Murni ganamaa galgala gabbahee ummaticha dubbisu. Ummatichi moon jaallata san. Yooti dhuftee harka dha'ee shubbisee maal ta'e. Murni hammi tokko sana ka hojjetu. Murni biraammoo taa'ee ka yaadu. Sagantaa ka baasu. Shira Oromoo irratti hojjetamaa jiru ka xiinxalu ka jala deemu. Akkamitti fashilsiifna jedhee ka yaada maddisiisu. Hojii yoo akkasitti adda qoodatan malee akkuma keenya ta'u of eeggachuu barbaachisa. Tole yaada kan biraatti isin geessa bara dheeraa dura kaa'amanii jedhe maaliifan jedhaa isa kana waan kaasee waan baay'ee dubbattanii wanti isin waggaa 10 dura dubbattan wanti waggaa 10 booddee waggaa 20 booddee ta'aa jirutu jira. Once in 1993 gootamtu jira Central Committee OLF'tiif. Sanarra darbinee sanas hin fudhatamne waggaa 10 dura waggaa 12 ta'anatti fakkaata Oromo Study Association irratti paperii tokko present gootanii turtan. Waraqati sunis intensity of globalization and information technology waan akkasii wal qabatu wajjiniini akkaataa globalization intensified itti ta'aa jiru daran babal'isee daangaa cabsee deemaa jiru kana kaaftanii turta yeroo sanatti namoonni hedduun waan yaada sana komee baay'eedhaan dura dhaabbachaa turan. Har'a garuu wanti sun yeroo social media nama daangaa keessa deemee mootummaa diiguudhaaf cabsaa jiru kana keessa jirra. Haala kana akkamittiin ilaaltu sin kun haasaa keessan sana waan mirkaneessu ta'ee mul'atu? Jechuun ani raajiidha ofiin jechuun hin ta'u garuu 99tti ture waraqaa sana kanan walgahii ogeeyyii Oromoo irratti dhiyeesse telefoonaan ture. Osoon qaamaan jiraadhe lubbuudhaan nan bahanatti hin fakkaanne manni sun baay'ee aare. Yaadni gaafa sana ka'ee nation state wanti jedhamu kun fashaluuf deema. Globalizationiin isaaniin hojii ala gochuudhaaf deema. Kanaaf waa'eedhuma walabummaa faarsaa hafuun gatiin qabu. Haala biraatu haala jijjiirametu jira. Haala jijjiirame kana keessatti immoo sirni federeeshinii sabdaneessaa kun yoo dimokiraata'e Oromoodhaaf bu'aa qabaata. Kanaaf federeeshinuma kana kaayyoodhaan haa fudhannu dimokiraatessuu irratti haa hojjennu kan jedhu yaada dhiyeesse. Yaadni sun akka jirutti namni walgahii sanarra ture kan achis hin turin akka jirutti balaaleffate. Dhugaadha. Har'a irra guddaan Oromoonni waan politikaa yaadan sirnuma amma jiru kana dimokiraatessuudha. Warri ammallee lakki walabummaa malee jedhu jira. Hin jiraata gara fuulduraattis. Garuu ammatti sagaleen irra ol aanaan warra sirnuma federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessuu barbaadu. Kun yoo waanuma saba keetii ka yaaddu ka abjoottu ta'e arguu dandeessa waan baasuuf waan hin baafne. Sanarraa malee dandeettii addaa qabaadhee miti. Egaa isin akkas jedha malee wanta mul'aturraa nuti waan namni waa xiinxalu qaba akkamittiin namni hundumtuu wal qixxee yaadu. Isa kanaaf namoonni fudhatanii dhaggeeffatan waatti bahuu danda'u. Amma immoo gama
sila xuxxuxxanii turtan yaada tokkottan deebi'amee gaaffii. Haaluma ammaa kana keessa jirrutti qabsoo beekamaan inni durii sirna qabsoo beekamaan inni durii mormituudhaa fi mootummaa isa aangoorra jirudha kan wal mormu lolli beekamu. Amma garuu positionii fi oppositionii miti. Warra positionii irra jiraniif warra oppositionii irra jiran tun taane amma warruma positionii irra jiran gidduudha sila xuxxanii turtan. Haalli kun ammoo warra oppositionii akka isaan hin jirre hin goone waan akka godhen fakkaatu waan akka warra oppositionii hin jirre tokkotti mul'isu isaanumti jechuma keessa ta'e. Ilaa dhaabni Ihaadag jedhamu kuni gaaffii sabaatiif furmaata kenna jedheetu dhufee aangoo fudhate. Gaaffii sabaa sana immoo akkam furamne godhe. Akkam furamne godhee ukkaamse waa hundaa. Biyya keessaa mootummicha ala mormitoonni akkan jiraanne godhe. Ka warra alaa immoo akka isaan quunnamtii tokkollee biyya wajjin hin qabaanne godhe. Ukkaamse. Ukkaamsaan kun deemee eessatti of mul'isee Ihaadaguma keessatti of mul'ise. Gaaffiin furamuu dide. Gaaffiin uummanni gaafatu. Gaafa furamuu didu gaaffiin sun Ihaadag seene. Ihaadag keessattitu deemaa jira har'a. Kanaaf eenyutu mormaadha, eenyutu mormituudha, eenyutu mootummaadha kan walii wal dhaalchisus qabsichi paartiin biyya bulchu seenuu isaati. Kun akka tokkotti waan gaariidha. Qabsoo amma deemaa jiru keessatti bilisoomsaan hin jiru. Qabsoo isa dur nuti jaarree hojjechaa turre sana keessatti dhaaba uummata bilisoomsutu jira. Si'a baay'ee dhaabii akka sanaa dhumarratti hubama baay'eedha fide. Uummataan anas bilisoomsee kanaaf akkan jedhetti buli jechuu itti aanee dhumu. Amma garuu bilisoomsaan hin jiru. Uummatatu of bilisoomsaa jira. Waan ta'eef dimokiraasiin dhugaa yoo dhufe qabsoo sanyiis amma deemuu fanaan dhufa. Kan uummati bal'aan irraa qooda qabu. Kan uummati bal'aan irratti wareegama gurguddaa kaffalaa jiru. Kan uummanni bal'aan hoogganu. Inni kun deemee harka nama tokkootti, nama hammayee tokkootti galuu hin danda'u. Mirgi ka uummataati. Ka argamsiisaa jirus uummaticha. Lammata nama isaatiin haa ta'u, alagaadhaan haa ta'u, akka mirgi isaa sarbamu hin hayyamanatti hin fakkaatu. Kanaafuu abdiin jira jechuudha yoo akka sochiin amma jiru kanaan uummatichi itti fufee fi hooggana argatee gara demokrasii isa barbaannu isa yaadamuutti deemuu mala ka jedhutu jira abdiin. Abdachuudhuma qabna. Haala jiru kanarraa kaanee abdiin jira jechuutu irra wayya. Humna abdiin dukkanaa jennee yaaduun hin baasu. Kanaaf yoo hojjete dimokiraasiin hundee gadi fagoo godhata. Oromoo akkatti Oromoon aangoo politikaa ilaaluu fi warri hangadhaa biyya keenya bulchan aangoo politikaa itti ilaalantu garagara. Oromoon aadaa bara dheeraa ka dimokiraatawaa qabu sanarraa kan ka'e aangoo politikaa uummatatti dhihaatu barbaada. Ka uummati arguudha, ka uummati dhaga'u. Warri hangadhaatti biyya sana bulchan immoo balbala cufataniitu shira hidhanii shira sanaan uummata ofiiyyuu bulchan. Isa kana Oromoodhaaf hin ta'u sun. Yoo itti hammaate jedheetuma bula fudhatee garuu gammachuu irraa hin qabu. Mee waan Oromoodhaaf poolisoota gidduu, poolisii Oromiyaa gidduu ta'aa jiru haa ilaallu. Poolisiin seenaa biyya Itoophiyaatti ergamtuu mootummaati. Mootummaadhaaf ergamteetu uummata hubdi. Amma uummanni Oromoo poolisii Oromiyaa fuudhee ka ofii taasifatee ka isa eegdu
kana gummaa isaa tiksitu akka taatu godhe dimokiraasiidha jechuudha kun akkuma nitti sirna politikaa ilaaluutu ka hanga biyya sana keessa mul'ate irraa adda. Iddoo namatti tola. Amma immoo kanarraa alattanis hin deebisa. Mee jaarmiyaan addi demokraatawaa Oromoo sochii isaa xiqqoo ishee nutti himuu dandeessu ammatti maalirra jira? Ammatti hojiin keenya tokkoffaan kora lammaffaadhaaf qophaa'uudha. Jalqaba bara dhufuutti kora lammaffaa qabaannaa hojiin hangaftiisa. Isa taanee hojiin lammaffaan hojjechaa jirru tumsa ijaaruudha. Sadarkaa Itoophiyaatti. Hagammaa sochii biyya Itoophiyaa ka jedhamu jalqabnee jirraa sana babal'isuu barbaanna. Dhaabonni saboota biraa idda bu'anis dhufanii akkatti dabalaman hunda caalaa dhaabni maqaa amaaraatiin ijaarame dhufee akkatti dabalamu sanarratti hojjetaa jirra. Sadaffaa haala biyya keessatti amma deemaa jiru dhiheenyaan xiinxallaa hubachaa wanti gumaachuu dandeenyu maali jennee of gaafachaa wal gaafachaa socho'aa jirra. Kana ammatti karaa adda dimokiraataa Oromoo wanti gochaa jiru. Tole amma waa'ee xiinxalaa kaasnaa waan dhufee walumaa galatti amma yeroo ammaa kana gaanfa Afrikaa fi naannoo giddu gala bahaa kana irratti addunyaa kanarraa biyyooti baay'een keessa galanii raawwatanii qabeenyaa risoorsii nageenya siyaasaa fi dinagdee hawaasummaa sabichaa irratti hawaasummaa sabichaa yookaan naannichaa irratti rakkoo ta'e waan jijjiirama uumaatti jira. Keessumaa Itoophiyaan immoo akka handhuura gaanfa Afrikaa kana taatetti dhiibbaa haalli addunyaa kun sochiin addunyaa kana keessaa dhiibbaan jiru maal jettanii ilaaltu sen yookaan? Ammatti sadarkaa addunyaatti sirni nagaa eega jedhamee dhuma lola addunyaa lammaffaatti lafa kaa'ame hojjechuu dideera. Dhaabonni dhuma lola addunyaa lammaffaatti uumaman tokko dhaaba addunyaa United Nations, International Monetary Fund, World Bank, International Labour Organization. Jarri kun akka yaadametti hojjechaa jiran. Humni aangoon biyyootaas jijjiirameera. Ka gaafa sana laafaa ture har'a jabaa ta'eera. Ka gaafa sana jabaa ture har'a laafaa ta'eera. Kaan ol baheera, kaan gabbu'eera. Kun immoo madaala keessa galfamee waliin qixxeeffamne. Sadarkaa addunyaatti jeeqama guddaatu deemaa jira. Hundeen tokko nagaa addunyaa maal ta'a ka jedhu mataansaa jijjiirameera garuu seerri sanaaf ta'u immoo hin baafamne. Sadarkaa addunyaatti kanatti ta'e. Sadarkaa godina keenyaatti irra caalaa mul'ata diigamuun kun. Biyyi Somaaliyaa jedhamtu akka jirtutti facaatee kun hogganna 30 deemti. Sudaan kibbaa dhalatee osoo ooleen bunin diigame. Sudaaniin hafes lola baay'ee keessatti deemaa jira. Eertiraan biyyoota ollaa hunda wajjin wal dhabbii qabdi. Ollaa isaa tokko wajjin nagaan qabdu. Garba diimaa yoo ta'e malee. Garba diimaa gama yeroo biyya Arabaadhaatti immoo Yamanii, Saudi Arabiyaa, Iraq, Syria, kana achiin kaaba Afrikaatti ceehee Masir, Libya, kana hundaa yeroo dabaltu biyyootiin diigamanii jiru yookaan diigamaa jiru. Haala laaqamaa akkasiitu jira. Kan gaafa Afrikaa murteessaadha nuyiif nagummaa keenyaaf. Maaliif Itoophiyaan walakkeessa gaafa Afrikaati. Waan ta'eef ollaa baay'ee qabdi. Ollaa gaafota Afrikaa biyyoota gaafa Afrikaa hundaa wajjin daangaa qabdi. Daangaa qofa miti hawaasaas qooddatti. Ka Itoophiyaa keessa jiru biyya ollaa keessas ka jiru. Naannoo san hundaa akka sanatti wal ga'a. Kanaafi
Wanti Itoophiyaa keessatti ta'u biyyoota ollaa gaaga'uu danda'a. Gaaga'amni biyya ollaa irra gahe Itoophiyaas gaaga'uu danda'a. Akkuma kana Oromiyaan immoo walakkeessa Itoophiyaa teessi. Akkuma Itoophiyaan biyyoota Afrikaa wajjin daangaa qooddattu, Oromiyaanis saboota Itoophiyaa hedduu wajjin daangaa qooddata. Kanaaf wanti Oromiyaa keessatti ta'u biyyoota ollaa gaaga'uu, saboota ollaa gaaga'uu danda'a. Haalli saboota ollaas Oromiyaa gaaga'uu danda'a. Kanarraa kaanee yeroo ilaallu furmaata Itoophiyaa guutuu yaaduu qabna nuti akka Oromootti. Ka Itoophiyaa guutuu maaliif nuuf barbaachisaadha. Nagummaa keenyaaf barbaachisaadha. Akkuma kana nagaan Itoophiyaa iggitii argachuuf immoo sadarkaa gaafa Afrikaatti maaltu jijjiiramuu qaba, maaltu wayyaa'uu qaba jenne yaada qabaachuu qabna. Akka durii waa'ee dhuma keenya mataa walitti gallee ofuma qofa ilaaluun sun dhaabbachuu qaba. Ija keenya banannee ollaa keenya naannoo keenya ilaallee waan nurraa eegamu guutuudhaaf qophii ta'uu qaba. Onneen keenya guutuu ta'uu qaba. Maaliif akka durii miti har'a? Uummata keenyatu humnoota saboota hundaa dura darbee jijjiiramaaf qabsaawaa jira. Jijjiiramaaf wareegama kaffalaa jira. Kun nu onnachiisuu qabaa. Hamleen keenya guutuu ta'uu qabaa. Jijjiirama waliigalaa ka godinichaa fiduun hedduu barbaachisaadha. Kanarra jabaannee hojjechuu qabna. Tole, Hayyaataa gaaffiif deebii kana gara xumuraatti deemaan jira. Amma yoo wanti isin kanaan dura yaaddanii dubbachaa turtan wanti amma yeroo booddee ta'aa jirutu jira. Wanta isinitti mul'ate jira amma kan gara fuulduraatti ta'a jettan. Waanuma nama jedherraa addan ta'u. Gaaffiin Oromoo furmaata ifatti gamas gamana kan hin jenne furmaati akka argamu lafa kaa'amee jira. Kun akka furmaata argatu humna dandeenyu hundaa amansiifnee, humna naannoo sanaa, humna sadarkaa addunyaa amansiifnee Oromooniif Itoophiyaan akka walitti araaraman, akka qaama tokko ta'an, akka kanaan duraa irra deeman lafuma taane namni nurra deemaa nama ta'uu keenya illee nu batanii qabeenya keenyaan Itoophiyaan ijaaramtii, dhiiga ilmaan keenyaa Itoophiyaan ittifamtee jiraatti, guyyaa tokko namni Oromoo maqaadhaan hin jiru. Kun hafuu qaba. Oromoon mirga isaa guutuu qabaachuu qaba. Yoo kun ta'e Itoophiyaa qofa miti godinaan gaafa Afrikaas nagaa qabaataa. Hankanaan jedhu Oromoodhaan akka duriitti of ilaalin. Ilmaan biyya harka isaanii duwwaa xaankii dura dhaabbatan yaadatu. Dhaamsi darbu yoo jiraate. Lakki hin qabu waanuma nama jechaa ture malee. Tole, yeroo keessaniif